Iraan xiyyaarota waraanaa Ameerikaa barbadeessuu isii beeksiftee jirti. The so-called rescue operation by the U.S. Army, planned as a deception and a hasty escape under the pretext of rescuing a downed pilot at an abandoned airfield south of Isfahan. Waraanni Iraan duula Ameerikaan paayileetii xiyyaara waraanaa F-15 oolchuuf kibba biyyattii keessatti taasiste irratti miidhaa guddaa geessisuu isii ifoomsitee jirti. Duula kanaan xiyyaarota waraanaa Ameerikaa naannicha keessa turan hedduu irratti tarkaanfii fudhachuun akka barbadeessite gabaasni dhiyaate ni addeessa. Ka'umsi walitti bu'insa kanaa xiyyaarri waraanaa Ameerikaa gosa F-15 jedhamu tokko kibba Iraanitti rukutamee kufuu isaati. Kufinsa xiyyaaraa kana hordofee Ameerikaan ogeessota isii balaa kanaan qabaman oolchuuf jecha battalumatti gara naannichaatti duula baraarsaa bal'aa taasisuu isii beeksifte. Miseensota humna qilleensaa Ameerikaa xiyyaaricha keessa turan keessaa inni tokko guyyuma sanatti argamuun isaa kan danda'ame yoo ta'u, paayileetii lammaffaan garuu haala rakkisaa keessa ture. دشمن آمریکایی صهیونی در حوزه مرکزی کشور. Paayileetiin lammaffaan kun barbaacha walitti fufinsaan sa'aatii 24 oliif taasifame booda argamuu akka danda'e ibsamee jira. Gama biraatiin waraanni Iraan duula Ameerikaan miseensa isii baraaruuf taasifte kanaan xiyyaarota waraanaa 4 akka Ameerikaa jalaa barbadeessite dubbattee jirti. Tarkaanfiin kun humna ittisa qilleensaa Iraaniin kan fudhatame yoo ta'u, Ameerikaan daangaa isii cabsitee waan seenteef tarkaanfii deebii akka fudhatte amanti. Dubbi himaa ajaja waraanaa Iraan waabeeffachuun ejensiin oduu Reuters akka gabaasetti xiyyaarota barbadaa'an keessaa 2 xiyyaarota fe'umsaa waraanaa gosa C-130 jedhamanidha. Kana malees helikoophiteroonni waraanaa gosa Black Hawk jedhaman 2 dabalataan rukutamuun akka barbadaa'an gabaasichi ni addeessa. Duulli paayileetii kana barbaaduu fi baraaruu kun kutaalee bulchiinsa Iraan 3 keessatti bal'inaan geggeeffamee jira. Naannolee kanneen keessatti sochii waraanaa Ameerikaa hordofuun humnoonni Iraan meeshaalee ittisa qilleensaa gargaaramuun xiyyaarota kanneen irratti tarkaanfii fudhachuu fi xiyyeeffachuu isaanii ibsanii jiru. Haa ta'u malee Ameerikaan xiyyaarota waraanaa jalaa barbadaa'an ilaalchisee hanga ammaatti deebiin ifatti kennan hin jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gootummaa loltoota isaa dinqisiifachuu malee waa'ee xiyyaarota jalaa barbadaa'anii irratti dhimma ifatti dubbate akka hin qabne ta'uu gabaasa bahe kanarraa hubachuun danda'amee jira.